eenyumti isaatii akka rabbii hin taane. ilma rabbiin argates akka hin taane Ilma rabbiin argates akka hin taane ragaan baha. ragaan baha. Rabbiin rabbuma. Rabbiirraa uguma. Iyesuus Kiristoos namuma. Yesus Kiristoos namuma. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kuno islaamummaan isuma kana baga milkoofte, baga rabbiin si milkeesse, baga rabbiin haqarratti gad si dhaabe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Baga reebbatte akkasi reebbachuun gaarii maashaallah. Maashaallah, maashaallah, Alhamdulillah, maashaallah. wallahi bukan milki. Alhamdulillah. Dura si karaa turte duraan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akkasi baga gammaddaan isin hundi keessan hiriyyaan kan keellee baga gammaddee rabbiin walumaan isinaa milkeessu isin lamaanuu wal qabadhaa wal jabeessaati. Baga maqdas teenya baga rabbiin subhaanahu wa ta'ala islaamummaa siif fidee islaamummaan badhaasa guddaadha. Amiin. Baga anillee haymanotii kiyya irratti dhaladheerratti waan na fideef hedduu isinillee galatoomaa waan na. Alhamdulillah baga rabbiin si qajeelche baga rabbiin gara islaamummaatti si deebise siin jenna. Baga gammadde siin jenneetiin jira. Masqala ofirraa qabdaa? La masqala hin qabu garuu kirri hin qabu. Ayyee kirri illee booduma ofirraa baafta. Yoo barbaadde ammallee yoo baafte gaarii maan ta'u. Kirri maal wayi nama ajjeeftee jennaan hidhattaa miti. Nama ajjeesetu aadaa Oromoo keessa kirri itti hidhani. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Rabbiin kufrii jalaallee si baase alhamdulillahi rabbil aalamiin islaamummaan badhaasa guddaadha. Akkuma mucayyoon tun siif gammadde sanitti nu hundi keenya siif gammanneettiin jirra. Akkasii bar nutilleen dhiira taaneefi malee silaa osoo si bira jiraannee numa si reebbanna garuu dhiira kaa dhiirri naman tuqu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala islaamummaa irratti gassi haa dhaabu. Islaamummaa irratti gassi haa dhaabu. Nama irra gad dhaabatu rabbiin si haa taasisu milkii duniyaa fi akiraa rabbiin siif haa kennu. Dabalataan amma samoonni sii dhaabnu guddoon sirritti islaamummaa sirritti baradhu. Kiristaanummaa erga keessaa baate uf duuba deebitee cinqaa warri na cinqee maal ta'ee dhukkubsadhe jettee olii gad kaachuu osoo hin taane sirritti islaamummaa baradhu. Kufrii duruma keessaa baane jedhiti bira kuti. Waan bira kutan itti deebi'anii hin laalan. Kufriin wama dura dabarte rabbiin sadii jechuu ilma qaba homaa qaba jedhanii wantoota garaagaraa waan oofan san rabbiin subhaanahu wa ta'ala keessaa ergisi baase uf duuba deebitee wantoota sallaaluu wantoota homaa gochuu sanii ittiin jiraatin. Haga fedhe cinqaan fedhe maan dhufin yoo haga fedhe namni si qixaatuudhaaf homaa gochuudhaaf yoo yaalellee haadhaaf abbaan kan keellee yoo waan hamaa sitti dalaguuf yaada waan gaarii hojjedhuufati haga dandeesse. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala si haa milkeessu si haa jabeessu jechuudha. Dabalataani islaamummaan karaa nabiyyoota hundaa waan ta'eef qormaanni namatti dhufa. Rabbiin nama qormaata yeroo muraasaaf nama laaluudhaaf. Garuu kun hundi isaatu ni bada. Ni dabra. Qormaanni hin dabarre hin jirtu. Rabbiin fidee ka'ee namarra dabarsa. Gaafa qormaanni dabree jedhe ammoo yoo qormaata keessatti kufte jedhama. Yoo qormaata dabarte ammoo waa hundaanuu dabarte jedhama jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala si haa jabeessu nama qormaata kufuusin taasisiniiti jabaadhuuti itti fufiisin jedha. Kaan ammoo borumsa abdiin faatillee si geessanii abdii mana banee jiru abdii Muusaan beekta. Jarilleen bakka itti baratu si geessanii borumsallee sirriitti jabaadhu. Quraana qara'ii waa hedduudha barachuu dandeessa. Islaamummaa keessa yoo ofii kan keetti laafte malee waa hedduu barachuu dandeessa. Si galtee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala si haa jabeessu. Mucayyoo sanillee wal jabeessaa wal qabadhaa siin jedha. Kirrii san ofirraa kuti. Okay, good. Ayya tole. Yoo sitti ulfaatte albee wayitiin ofirraa kutiitti deebi'e. Hin kuta. Ayya. Jiru waan ta'eef falbeen. Ammaaf albeen namira hin jiru waan ta'eef hin kuta. Ayya tole inshallah. Rabbiin si haa laafisuuti ofirraa kutiitti ergasanii
salaata kan kee ganama kanarraa eegaliiti salaata kan keetti fufi isiin illee si habarsiiftu isii yaamime sitti waa dubbannaa. أيوة سمان زرع لك. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكان كينيو. حكمة. أيوة ما شاء الله. طيب سرتي جبهسيني تولي وان بيكتورا برسيسيني أكا صلاة تقوليني كان مو عبد موسى فالي جيراني ها سينسيساني وانا قولاني ها غريك سينسيساني ها بردو تولي أما فمو وان صلاة دا أكاتا دي صلاة أكاتا مالي دا كان دين برسيسيني تولي أيوة. سيديبيا دقيفة عبد الفتاح إيش دقيفة قرن سيديبيا لال نبيوت كيف جيران إساني كم أسمرت كيسا أبا إلا لا مش أنا دقي كيف مجرى كنا أسمرت أبا قلبي فن أما أنت نماجي أنا نبرت أنا حرام صابون لا صوب الآن أسيتي صوب الركوتون بريدة لا أكين حديث الرابي جنان حديث الراهن بربادو جد قلبي تنقوني أساك سنجد شكيان عبد الفتاح من نجني سي إرد بيسي غافدا أنا ما من كل غافدا سن إرد بيسي غافدا نبيوت تقول جيران أما لين كيسا صوب دادي لا كنو نمون دبشني دبافوري فانتي نوردو فوجر لال نبيوت جيران كيسا قرآن كيست أنا نيوت إمالي إنيمتو غراب جيرين برا برا إنفو كنجران نبيوت كيسا نبي محمد دبلته أنغرو يسوع أكجر رغاسين فيدا نبيوتا كميو هاتو قرآن كيست كم برا نم توكو نافدي أمن شادا سيكا بدان أما تولي أما مايكي كبات دايه سيغالي غافين كي تولي مايكي كبات دمان نو سيغالي غافين كي يا عبد الفتاح ناغالي جرا مايكي كبات مالا سينجد نايميتي مايكي سرا كبات دكونو نايمي دورا غرو نبيوتا كيسا كأنا مالي غرا جنتا دقو هندن دان جده اينيو نيني جتة غافتي ميتي اوكي قرآن كيسا سيدا سورة شنتمي سغل لكوسا أتنا كني تسري لا لكوسا سدي مومي أيه سيلا قربان مانكم غافين غافة وفين إيه نغافتين ما كبات سنجده بر قوي بيا دقيفة دوف مينو بنا يوم الناس أيه ميتي كبات دكونو أيه تولي نبيوتا كيسا كان أكجد النافدي غافة جته أوسو ربين كجد نافدي أوسو جته قرآن كيسا سيفدا أتي أما كان غافته حاسوا نبيوتاتي حاسوا نبيين مو حاسوا إسار راسي في دمالي حاسوا ربي راسي في انفدو حاسوا ني قرآني جتش ربي تمالي جتش نبي محمد تمين سرنا قبل نبي محمد عليه الصلاة والسلام ما جدني قرآن جتش ربي أوي غوبازي بودة تيم تاقود أوي بودة ما تدرين جيريني أوي سيلا قربان مانكم ما كان إيا عبد الفتاح انسوك دكا قوي بودة تيم تاقا جارسانا نمو قدر بودة نتيم تاتي هان تمرنا إيج هاي تمر قوي تمر sa gurbaan kun fayyaayuu qaba gaafiin gaafataa deebi'eetiin iyya anuun xumurre deebiseen xumurre kaati na gaafatte haasawa nabiyyoota irraa na gaafatte haasawa nabiyyoota immoo hadiisa irraa sii kenna malee quraana irraa siif hin kennu quraanni immoo jecha rabbii kana keessatti rabbiin jedhi jedheetiin isa ajaja malee nabi muhammad ufiitiin dubbatu kanaafuu ergama rabbii alayhi salaatu wassalaam ani karaadha namni ana tole jedhe ka jannataati namni ajaja kiyya irra deemee sunnaa kiyya hordofee jedhe ka jannataati namni ana didee jedhe immoo ka ibiddaati jedhan sahiha bukhari keessatti alayhi salaatu wassalaam kanaafuu jedhanii jiran an kasii kennuu qabu hadiisa irraa sii kennuu qabaadha malee qur'aana jecha rabbii irraa sii kennuu qabaadha qur'aanni jecha rabbii malee jecha nabi muhammadiiti miti waan ta'eef kanaafuu kaati na gaafatte jecha rabbii osoo hin taane jecha nabiyyii kasii kennu qur'aana irraa osoo hin taane hadiisa irraa sii kenna akkana amma gaafadhu wanna biyya abbaa galati quraanni kun immoo jecha rabbii akka hin taane quraanumti mataan isaayyuu walitti bu'a abjuulaa qamaadha jedhu bakka tokkotti immoo quraanni kun hin jedhu abjuulaa qamaadhaan jedhu ragaa fide okay ana obsayye ayye fide video asbas demi apa okay tokko argadheera isa lammataa sittin deema akkas jedha laal ni jedhe video asbas falfala nama biraa irraa waraabame qofaa jedha falfala
Video as baas. Falfala. Video as baasii. Okay. Video Falfala as nama biraa waraabame akka inni ta'e viidiyoo sitti argisiisa. Video as nu baasii rakkoo takka hin qabu. Video Abshiira. as nu baasi. Omaa rakkoo takka rakkoo hin qabu. Video as nu baasati. Gobas. Ayyee. Ayyee. Qoy hin jedhu jettee waa akkachuu qabda kan inni baasuudhaaf. Hin jedhu jedhi waa akka dhugaatillee dura. Hin jedhu jedhi eessa dabar. Hin jedhu jedhi inni siyaa baasu. Hin jedhu jedhi dura. Yalla daf. Hin jedhu jedhee bar. Ani hin jedhu jedhee ati ragaa fidataa jirta. Hin jedhuu siin jedhee jira miti. As baas. Okay. Soko. Ni jedhesi As baas. Quraanni Ayyee. kuni falfala nama biraa Ayyee. irraa waraabame qofaa. Ni Nama jedhes ka jedhe sun biraa ka jedhe irraa eenyunni. waraabame Deebis. qofaa. Ayyee. Eh? Ayyee. Ni jedhes ka jedhe sun eenyunni. Ni jedhes. Eenyunni ka jedhe. Allahatu jedha. Allah keessattu Nabii Muhammad Ragaa. jedha. Ragaa. Ragaa. Ni jedhes Kuno, ka jedhu Allah ta'u ni ragaa. jedhee. Ragaa. Qoy, Quraanni Allah kun- ta'u ragaa Quraanni siin jecha- jedhe bar. Ragaa. Koi Ragaa. dhaggeeffadhu. Ragaa. Dhaggeeffadhu kaa. Ni Ragaa jedhes ka jettee- jedhu Allah ka jedhu ragaa. Daf. Koi koi. Fattan. Koi. Tara Ayyee. gaagaa biroo. Tara zoo. Fattan. Zoo. Humaa sii gochuu hin danda'a. Humaa sii gochuu hin danda'a. No, Zoo. mata rakkoon qabu bar. Zo. Ati Bishaan waan itti ragaa dugda, bichaa naa zo. baas. Allah Aizoo siin jedhee bichaa ragaa qoy kaa. sirraa Kas barbaada. gabbaay. Aizoo siin jedhee Eh. Quraanni kun eechaa bu'e. Jechummaan kun hin jiru Allah jette tuyyuu- reehi. Jechummaan kun hin jiru jette. Kefa. Hin jiru jedhe Maal jalqaba koi dhiisi Gobati. keefaa dhiisi koi. Gobati. Abdul Fattah. Gobati. Maa kenaa? Hin jarjarini Quraanni maal laan jette? Hayyee. Reefuun tanaa Allah Quraanni tuyyuu- jecha Ooy. nabiyyootaa miti, jecha Allah rabbiiti jette tuyyuu nun jennu. Qur'aanni kunii falfala waraabame jedhe ka jette san ragaas nuwas. Allah ka jedhu fidhe. Qoy. Daf. Ni jedhes ka Qoy kaa jedhu waan Allah ka ati naa jedhu. deebistee sii deebisa dhaggeeffadhu. Ati maal laan jette reefu. Daf. Quraanni Faxanii Allah ka jecha jedhu rabbiiti oduu jedhe. biroon barbaadu. Oduu biroo hin barbaadu. Oduu biroon barbaadu maal jechuudha? Waan ati Oduu jette biroon sii barbaadu deebisee. Allah ka jette. Ni jedhes ka jedhe Allah ka jette as nu baasi. Quraanni jecha eenyuti naan jette obboleessa reefu ati. Ni jedhes ka jedhe Allah ka jette as baasii siin jedhe bar. Faxan. Ati Quraanni jecha eenyuti naan jette mataa Nuu kee ati jarjarii. naa deebistee. Hin deebistu? Ragaa dhabde? Laa. Ni jedhes ka jedhe Quraanni Allah jecha ta'u eenyuti ragaa naan dhabde? jette siin baasa. Ragaa baay'ee Ragaa qaba siin baasa. Baas la. No. Baas ayyee. As baas. Siin baasa. Allah Dura ka naa jedhe as deebisi. baas. Rakkoo Quraanni qabu. jecha rabbiiti jette Asuma moo hin baas. jenne. Wama takka rakkoon qabu atummaan ni jedhes ka jedhe Jette kun moo Allah hin ta'u jenne? ragaa. Jette moo hin jenne. Wallaalteelee deebi. Jette moo hin Ni jenne siin jedhes ka baasa. jedhe tole. Ni jedhes ka jedhe kun Allah ta'u ragaa dhabde. Qoy. Quraanni jecha eenyuti biroo. Ati jecha Dhabdee eenyuti naan ragaa jette. rakkoon qabu dura tana xumu. Siin baasa. Gaafii Hin namne irratti hin ragaa. fidin. Jecha Gaafii eenyuti naan irratti hin jette fidin. Quraanni kun. Ni Maal jedhes tas ka nu fide? jedhe kuni dhabdeere ragaa. Siin baasaa jecha eenyuti naan Erga jette ragaa Quraanni dhabde. Tole. jecha nabiyyootaa Erga ati miti ragaa naan dhabde. jette moo hin jenne. Tole. Hayyee. Maakii qabadhayyee. Siin Erga baasaa. ragaa dhabdee. Siin baasaa adaraa As rabbii baas mana lama. keessan As akka baas lama. barbaadan nu gochuu dandeessa. As baas lamaa Akka ragaa dhabde barbaadan tana as gochuu baas. dandeessan. Yoo Soba ati keessa ragaa dhabde. dhabde anatuyyuu No. akka jechi kun jecha ni jedhes ka jedhaaru kun Allah kan taane Qur'aana kana Ta'a. jecha kana ka jedhe Allah kan Siin taane baasa ana sana ragaa sii rakkoo baas. qabu. Yoo dhabde No, yoo no. as baas ayyee. No. Tole. as Dura baas. Fattan. dura jechi kun Quraanni kun jecha rabbiiti moo jecha rabbiiti? Yeroo nurraan gubiin goobasi. Jette yeroo moo hin nurraan jenne gubiin. naa deebisiifan baasa Yeroo ragaa kee. nurraan gubiinii. Haayi. Yeroo nurraan Maal gubiin. jedha gurbaan maraata dhaasa? Maal laan jette Quraanni As jecha baas. rabbiiti hin jenne? Baay'ee dhabdee Ati baay'ee jette moo hin jenne? Quraanni Quraanni kun jecha rabbiiti naan jette moo hin jenne? Ayyee barakat. Rabbiitu Mee jidduudhaan Abdul Fattah jidduudhaan seenuu no barbaade. awwal adaraa rabbii keessi uume kana yoo naa deebise malee nu gidduun galin yookiin atummaan yoo quraanni kun jecha rabbii hin taane natti himi quraanni jecha rabbiiti moo jecha rabbii miti. Taragaa xiqqoo siidhaa dhiigaa kan kee dhagadi kan siina wajjin haaseetu. No ani dhiigni kiyya maal gade moolin kaane yoomiyyuu waliin ka'u kan kiyya warra desinii jedhe garuu waan obboleessi keessoo beeyasitti maal laan jedhe ani quraana keessaa inni ana malee namni gara koofota anaan yoo ta'e malee jireenya bara baraatti hin galtan kan jedhe nam tokko naafiti jennaan quraanni jecha rabbiitii naan jedhe haya quraanni kun jecha rabbii kan taane ragaan sii kennaa quraannumti kunuu jecha rabbiitii miti hin jennaan hin jiru naan jedhe okay kanan fideef ni jedhe kan jedhu kun ergasuu rabbii keetii jedhe kaa hin jedheen argite ni jedhe inni jedhu kun rabbii keetii jedhe maaliif situ je quraanni jecha rabbiiti jedhe waan ta'eef Dhaggeeffatuun dandeessaa jidduudha. Abdul Fattah wajjin haasa'u jira walee dhiifamu yoo barbaadde Na wajjin seera kun qabu Abdul Fattah illee. no waan ofiisaa jedhe ofiisaa xumuratu quraanni jecha rabbiiti naan jedhe moo hin jenne naan jedhe moo hin jenne
moo hin jenne Abdul Fattaan. Anuu siin jedha anuu jecha rabbiitti siin jedha hin ariifatin mesuu ta'e dhinatti. Okay, ni jedhes quraanni kun falfala nama biraa irraa waraabame qofa jettu kun immoo yeroo baay'ee nuun mormitan jecha kanatti ishii qofa jettu tanatti. Silaati yoo haasa'u yoo ofii qofaa kan kee barbaadu haasa'uu barbaadde maaliif mana cufattee haasofne amma miidiyaa jette xiqqoo sina wajjin haasa'ii siin jechuu jira. Tole? Laala ani maal mana kiyyatti koo si waamee si wajjin haasa'uu nan danda'a. Laala bani bakkuma san bani akka feetan namatti eenyuuttanii dubbisu baatin malee kanuma malee dhiise ani baneema. Haasawwan biraa na gaafadhaa gaafii keessa macaafa qulqulluu. Naa bakkuma san irraa haasa'u. Anaan yoo ta'e malee kan jedhu macaafa qulqulluu irraa sin hin baasan. Anaan yoo ta'e sin hin jenne yaa namaan nana yaa nama ilma namaa. Bakkuma san bani dhimee xiqqoo si irratti waliin haasofnas hin jechuu jira. Bismillah. Ishiin danda'uu Abdul Fattaan dadhabee sitti kennaan immoo si hojii Fitfit jedhee dubbii jalqabee akkasumaa dheessan. Gaafadhu gaafii deebisa. Quraanni kun jecha rabbiitii miti jedhee mormu. Quraanuma keessaa hin jira. Quraana mormuu waan hin dandeenyeef jedhee ragaa kana fide. Si galee? Kanaaf banii siin jechuu jira miti ilaallaati banii si wanni siin jedhe. Yeroon kana fidu. Ati ragaa fidatte ragaa fidanne siin hin jenne. Yeroon kana fidu Abdul Fattaani gaafii ani gaafadde jira. Gaafii sannaa deebisuu dinnaanini ragaadhaaf iddoo kana fide. Kana daddabna kana jalaa bahuudhaa jedheeti mana sitti kennee deeme kanuma wanti biraan jiru. Kanaaf amma achirraa haasa'u maaliif nu barbaachisa? Abbaan gaafichi itti dhufe dhiisee deeme. Quraanni jecha rabbiitii miti yoo naan jette siifan baasa. Yoo jecha rabbiiti jette immoo maal gochaan baasa dhufu? Maal haasa'u jiru? Waan inni haasa'u jiru kun isaa kuu gareeraadhaati. Adammu duratti. Ookee sissi gaafadha. Quraanni jecha rabbiiti moo jecha rabbii miti? Mee dhaggeeffatu. Gaafii naa deebisi kaa jecha rabbii moo jecha rabbiiti moo jecha rabbii miti Quraan. Awwal. Golba kiyyet. Golba. Walgaa nama 99 shaadhaa qabsiisan jecha deebisaa gaa maal taasisan? Hayi. Deebisaa jecha. Kan siin jedhani mee xiqqoo si dhaggeeffadhu waa siin jedha waati dogongortee si sirreessa tana na gaafatta. Nasirreessita sana nasirreessita ishi tole. Yeroo takka dhaggeeffadhu mee bismillah. Dogongora kiyya nasirreessita awwalee kiyya. Yeroo takka dhaggeeffadhu mee. Daarekti Quraanni kun jecha rabbii moo jecha rabbii miti. Eeyyanii fi miti qofa naan jedhe yookiin eeyyee naan jedhe yookiin miti naan jedhe. Quraanni kun jecha rabbii moo jecha rabbii miti. Sana booda dogongora kiyya nasirreessi sirraa hin fudhaa. Qurbana dhaggeeffadhu yeroo takka na dhaggeeffadhu kijibde Abdul Fattaa irratti kijibde si ibsaati. Kijiba sana sirreessita Quraanni kun jecha rabbiiti moo jecha rabbii. Kijiba kan keedhaa si sirreessa awwala achi booda wasi wajjin haasa. No in kijibne. Qofa irratti akkati jettee kijibde. Kijiba hamma kijibde. Sababni isaadha Abdul Fattaani akkana naan jedhee jennaan miira keessa na galchee bakka kana kijiba. Abdul Fattaan deebisuu ture. Ati maanaan deebisne Quraana irraa naaf jennaan. Quraanni jecha rabbiiti jedhee siin dubbannaan jecha rabbii akka hin taane ragaa sii fide jettee kana fidde. Maal kijibde isaa?